kadhaalee yookaan du'aa'ilee nabiyyiin keenya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu barsiisan kadhaalee kadhatuu qabnu, du'aa'ilee kadhatuu qabnu, du'aa'ii ciccimaa, du'aa'ilee wantoota hedduu of keessatti qabatan inshallah isinii qopheessee viidiyoon kana keessatti inshallah waan kana ilaallaa hamma xumuraatti sirriitti ilaala. Namni kitaaba kana barbaadan inshallah viidiyoo kana iddoo hiititti lakkoofsattiin argattan isiniif kennaa hanga xumuraatti sirriitti hordofaa kitaaba kana buufadhaatiin sirriitti haffazaatiin itti fayyadama. Kana ofin dagatin kabaddu siftola arganne ergamaa jaala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Du'aa'ii Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam du'aa'ilee faayidaa qabeeyyii ta'an, du'aa'ilee ciccimoo ka Rabbiin kadhatuu qabnu, du'aa'ilee dhimma duniyaatii fi dhimma akhiraa of keessatti qabatan hedduu nu barsiisanii jirani. Du'aa'ileen kunniin jawaami'u du'aa yookaan jawaami al-kalim jecha gabaabaa hiika bal'aa of keessatti qabatu jedhamaniitiin ilaalamu. Jecha gabaabaadhaan wanta hedduu kan of keessatti qabatan du'aa'ii akkasiiti du'aa'ileen kunniin. Inshallah du'aa'ileen kunniin kanneen armaan gadiitii tokko tokko isaanii hiikaa isaanii wajjin inshallah wajjin haa ilaallu. Du'aa'ii tokkoffaa innis hadiisa Imaamul Bukhaariin odeessan hadiisa sahiha ta'e hadiisa qulqulluu keessatti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam du'aa'ii maal jedhu nu barsiisanii اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يكا نسام الجتوء يا الله ربي كينيا آتنا في الدنيا حسنة دنيا يوكان بيجلفا كان الرتي وان غاري وان تيهوندا يا ربي نوفكن. وفي الآخرة حسنة جرينيا دو أبو دجرو يوكان آخرتس وان غاري وان تيهوندا نوكني. وقنا عذاب النار عذاب إبدا جلا يا الله يا ربي نجا نباسي بلسا نباسي جتشو ديكا نسا. وانتا دنيا كان الرتي وان غاري تأيو جرم واحد دو كيسا سينا أكسم آخرت اللي وان غاري وجرم واحد دو كيسا سينا كان هندا يا ربي نوكني جتشو ديكا نسا. sirriitti haffazneetiin yeroo hunda sujuuda keessatti yeroo attahiyyaata qaraaniitiin gara xumuraa irratti yeroo salaata leeylii salaannu kanneen hunda keessatti sirriitti qara'uu qabnaa jechuudha. Du'aa'ii lammaffaan hadiisa qulqulluu ta'e hadiisa sahiha hadiisa Imaamu Muslim odeessan keessatti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam du'aa'ii kana baay'inaan nu barsiisaa turan sahabota illee barsiisaa turani nuufillee dabarsan. Innis maali? Allahumma إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يكاني سامل جتولا يا الله إني أسألك الهدى أنك أجيلوما أكسوما والتقى سيسوداتشو وأتلور جتر رافقات وأتي التججد لغو والعفاف حرام الرأوف أبو والغنى durummaa qalbii illee ta'e durummaa qabeenyaa durummaa hundaa si kadhadhaa jechuudha. Hiikkaa cimaa of keessaa qaba waa hedduu of keessatti qabata sirriitti kadhatuu qabnaa jechuu Rabbiin. Du'aa'ii sadaffaa kanas Imaamu Muslim hadiisa qulqulluu ta'e hadiisa sirrii ta'e keessatti hadiisa odeessaniin nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam du'aa'ii kana baay'inaan kadhataa turani. Innis maali? Allahumma ighfirli warhamni واهدني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يكاني سامل جيتشودا يا الله اغفر لي ناف أرارمي وارحمني رحمة ناف قدي واهدني تكجيلتي وارزقني هيريلي ناف هيري جيتشودا. دعايتي مادا يكا قد وف كيسا قبا سريت ربين كراتوك أبنا جيتشوتيني حفظنيتيني. Du'aa'ii afraffaa du'aa'ii yookaan kadhaan afraffaan kuni hadiisa kanas Imaamu Muslimtu odeessee hadiisichi sahihaa hadiisa sirrii ta'edha. Nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam irra deddeebiidhaan du'aa'ii kana sahabota isaanii barsiisaa turan. Innis maali? Allahumma musarrifal quluubi sarrif quluubanaa calaa xaacatika. Allahumma musarrifal quluubi sarrif quluubanaa calaa xaacatik. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Yaa Allah musarrifal quluubi garagalchaa qalbiilee kataate
sarrif quluubana qalbiilee keenya garagalchi calaa xaacatika si tole jechuu irratti. Qalbiin keenya akka si tole jettu taasisii jechuu. Akka si tole hin jenne yookaan akka si faalleessitu hin taasisini. Akka si tole jettu nuuf taasisii jechuu. Rabbi anaaf isinillee qalbii isaanii warra qajeeltee tolteef keessa Rabbi nu haa oolchu. Sirriitti Rabbiin ittiin kadhatuu qabna. Du'aa'ii shanaffaan nabiyin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa kanas imaamu muslimtu odeesse hadiisa sahihaa. Du'aa'ii armaan gadii kana sirriitti kadhataa turan. Innis maali? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiiran ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يكاني سامع جيتشو يا الله إني ظلمت نفسي أن لبك يمين أجرا ظلما كبيرا ميدا قد لبوتي يميدا قد ميد أجرا يا ربي كي ولا يغفر الذنوب إلا أنت شبو لك النين سيما لك أرارم تقوتشو هنجو فاغفر لي مغفرة من عندك أرارم سيبرات إيد يا ربي ناف أرارم وارحمني رحمتنا فقولي إنك أنت الغفور الرحيم. أتي غفوري كان ما في أرارم رحيم رحمة أقول هذا يا ربنا أرارم يجتشو سرتي كراتوني كبد. دعائي جهفا دعائي جنفا كان كيسة اللي نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة تأين حديث إمام مسلم وديسان كيسة أكنا جلني بائنا أنكرة إني اسمالي اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. الرسني في اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. يكان سامان لتشورا يا الله إني أعوذ بك من العجز دبنا الرا يا ربي نتكسي سينتك فما دبنا الرا دبيك أماتي دبي وجي وامر كيسا دبات الرا يا ربي سينتك فما تنتكسي والكسل جمع واجمع والجبن جبني يوكان دبيسة تأو يوكان صداتو تأو والحرمي حرم جيتشون umrii dheerataniitiin tortoraa ta'uu jechuu yookaan sirritti umrii dheeratanii tortoruu jechuu wal bukhli dondhummaa yookaan duqnummaa wa a'uudhu bika min cadhaabil qabri cazaaba qabrii irraallee yaa rabbi na tiksi siinti ka barbaada wa min fitnatil mahyaa wal mamaati fitnaa yookaan qormaata jireenyaatii fi qormaata du'aa irraallee siinti ka barbaada yaa rabbi na tiksi jechuu hiikkaan isaa rabbi nu haa tiksu rabbi na jaan haa baasu sirritti du'aa ittiin kadhatuu qabna waan cimaa waan of keessaa qabaniif jechuu. Du'aa'ii torbaffaa kanas imaamu muslimtu hadiisa sahiha ta'e hadiisa qulqulluu ta'in odeessanii innis maalidha? Allahumma inni a'uudhu bika min sharri maa amiltu wa min sharri maa lam a'mal. Allahumma inni a'uudhu bika min sharri maa amiltu wa min sharri maa lam a'mal. Hiikkaan isaa maal jechuu? Yaa Allah akka ati na tiksitu siinti ka barbaada maali min sharri maa amiltu hamtuu yookaan dalagaa badduu waan dalageetii fi waan hin dalaginii irraallee hunduma irraayyuu akka atitti kana baaftu siinti ka barbaada yaa rabbi na tiksii jechuudha. Rabbi nu haa tiksu du'aa'ii kana sirritti ittiin kadhatuu qabna haffazneetiin. Du'aa'ii saddeetaffaa keessatti nabiyyiin sallallahu alaihi wasallam du'aa'ii kana صحيح سنن الترمذي كيست إمام الترمذي حديث وديساني نبي صلى الله عليه وسلم دعائي ثاني كيستي دعائي كان كرتان نما جت كان تنكرته النبيين دعائي نساني أبوات ما في جلاني إن اسمالي اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ردي بها اللهم barreeffamni dhiifama sittiin dogongorame Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadu samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Hiikkaan isaa maal jechuudha? Allahumma inni as'aluka bi'anni ashhadu annaka anta Allah. Ya Allah
haqaan gabbaramaan akkasi malee hin jirre ragaa baatiin si kadhadha laa ilaaha illaa anta haqaan gabbaramaan si malee hin jiru al ahadu samadu tokkochaati ati lamaa miti sadii miti baay'ee miti haqaan gabbaramaan sima tokkocha as-samadu jechuun hirkoo kan namni itti hirkatu yeroo rakkoo yeroo cinqaadha alladhii lam yalid walam yuulad ati ka hin dhalinii fi hin dhalatini walam yakun lahu kufuwan ahad hiriyaan tokkollee siif hin taane jechuudha. Du'aa keenya keessatti sirriitti ittiin kadhatuu qabna. Du'aa salgaffaa keessatti Nabiin sallallahu alaihi wasallam du'aa kana du'aa isaanii keessa ittiin kadhataa turan. Nama du'aa kanaan kadhate du'aan isaanii hawwatamaa fi jedhan. Hadiisni kunis sahiha. Innis maali? laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin. laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin. Hiikaan isaa maal jechuudha? Haqaan gabbaramaan yaa Allah si malee hin jiru. Subhaanaka qulqullinni siif ta'aadha. Ati qulqullaadha wanta hir'ina ta'e hundumarraa. Innii kuntu min adh-dhaalimiin. Ani warra lubbuu ofii miidhe irraa ta'ee jira yaa Rabbii jechuudha. Sirriitti ittiin kadhatuu qabna. Du'aa kurnaffaa Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadiisa kanas Imaamu Tirmiziin hadiisa odeessaniin hadiisa qulqulluu ta'e keessatti du'aa kanaan kadhatan. Nama du'aa kanaan Rabbiin kadhate Rabbi isaa hawwataa jedhan. Innis maali? Allaahumma laa ilaaha illaa anta al-mannaanu badiicu as-samaawaati wal-ardi dhal jalaali wal-ikraam. Allaahumma laa ilaaha illaa anta al-mannaanu badiicu as-samaawaati wal-ardi dhal jalaali wal-ikraam. Hiikaan isaa maal jechuu? Yaa Allah haqaan gabbaramaan si malee hin jiru. Al-mannaanu ati tola oolaadha. Uumaa samii fi dachiiti. Badiicu as-samaawaati wal-ardi jechuun uumaa samii fi dachiiti. Yaa abbaa guddinaa fi kabajaa jechuudha hiikaan isaa. Akkasii sirriitti Rabbiin kadhatuu qabna. Du'aa'ilee kurnan kanneen sirriitti hafaza irra deddeebiidhaan yaalaatiin sirriitti qabadha hafaza isiniin jedha. Warra du'aa'ilee Nabii sallallahu alaihi wasallam kanneen qabatee du'aa'iin isaa isaaniif hawwatamu keessa anaaf isinillee Rabbi haa oolchu. Diiniidhaan nu haa milkeessu. Barnoota haala bareedaadhaan akkana kenninu kana hordofuudhaaf YouTube irratti Mujaahid Fillah jedha barreessaatiin nu argattu. Subscribe godhaa hordofaa. TikTok irratti Mujaahid Fillah 2 jedhaatiin search godhaa barbaadaa nu argattu. Akkasumas Telegram irratti Abdul Islam Apologist ka jedhuun yoo barbaaddan inshallah nu argattu. Barnoota diiniidhaa haala bareedaa kanaan inshallah hordoftaniitiin ni fayyadamtu. Koottaatiin fayyadamaa. Itti dhiyaadhaa irraan fagaatinaa fayyadamaa isiniin jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.